mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetivii dinagdee dargaggootaa cimsuu danda'an bocuun carraa misooma naannicha keessatti argamu dargaggootaaf mijeessuun dinagdee dargaggootaa utubaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti dargaggoonni haala mijataa mootummaan isaaniif uumetti gargaaramuun misooma kuduraa muduraa, misooma dammaa furdisa loonii fi misooma aannanii irratti waldaalee garaagaraatiin gurmaa'anii hojjechaa jiraniin jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachaa jiraachuu isaanii himaniiru. Mootummaan haala nu mijeessee mana kana fakkaatu ijaaree nuuf kenne birriis immoo Waalqoo duukaa yookaan baankii Siinqee duukaa haala mijeessuutiin birrii nu liqeessanii kanumaan gara hojii kanaatti gallee haga yoona arga hojii kanatti gallee marsaa tokko gurgurree baasneerra. Warri kun marsaa lama kan nuyi galchine. Marsaa tokko irra gurgurree baasneerra bu'aas arganneerra. Amma immoo marsaa lammaffaa kana hojjechaa jirra. Amma waldaatiin nu gurmeessanii bulchiinsi naannoo aanaa Abaaboo Guduruu fi mootummaan immoo mana nuuf ijaare irratti gurmoone amma horii aannanii irratti gurmoofne jirra. Gara fuulduraatti kanarraatiin horiin amma nuti irratti gurmoofne xiqqoodha. Gara fuulduraatti immoo horii kana daddabalannee hin guddanna jenneen amanna. Gara fuulduraatti namoota kaaniifillee fakkeenya akka taanu bu'aa argamsiisne namoota kaaniifillee nu jalatti gurmaa'anii namoota kaaniifillee akka hojii uumnu naman. Erga hojiitti galanii bu'aa gaarii argachaa jiraachuu isaanii eeranii waldaan gurmaa'anii hojjechuun mul'ata egeree isaanii kan milkeessuuf ta'uu dubbataniiru. Waldaa kilaastera muuzii kana jalatti waliin gurmoone. Baay'inni dargaggoo keenya baay'ina hanga dargaggoo 42 turre. Muuzii hektaara 21.5 hanga kanaatti tilmaamamu akkaataa ammasiin argaa jirtan kanaan oomishaa jirra. Haamilee abbaa qabeenyummaa nutti toree jira. Akkuma kanaan gaafa laallu nuti akka abbaa qabeenyaa haamilee keenya abbaa qabeenyaati jennee of abdachaa jirra. Kaapitaalli keenya yeroo jalqabne birrii 800 ture. Amma erga hojii kana jalqabne gara tokkotti siqsanneerra. Nuti hoomaan qabnu hiyyeeyyii turree dhufnee kun abbaa xorataa kana qubanneetoo jirru bulchaan akkuma dingataa dhufee ilaaleetu muuzii kanarratti bishaan kana ilaalee nu qindeesse. Muuzii kana sakariisaa dirjitii irraatii fuudhee uummata amma kanaaf laatee kun akka ittiin hojjechaa jirra. Booyyota kana gaafa jalqabne booyyota afurin jalqabne erga jalqabneeti takka marsaa tokko baasneerra. Isas immoo erga takka baasne lammatatti hin deebine haala jiruma kun lammaffaaf immoo haala qopheessaa jirra jecha ji'a lama kanan booda akka baanitti. Lafti kun bakka duwwaadha ture. Lolaan qorqee hundi isaa duwwaadha ture. Margallee baasee horiin dheedu turte. Bosonni kun irratti bosonaa'ee, bosonni kun irratti bosonaa'ee, hojjetame immoo bu'aa tokko illee keessatti argachuu qabna jenneeti kan nuti gara guraatti dhufne. Wanni waajjira gaafanne, waajjira gaafannu, haa fedhii qabdu taanaan gaagura isinii qopheessinaa isinii wajjin jedhanii akkuma isaan fedhii isaan gaafannetti immoo guutuumaan nu laatan gaagura. Akkuma asitti arguu yaaltan hojiin kilaastera horii furdisuu asitti hojjetamaa jira. Hojiin kilaastera aannanii misooma beelladaa wajjiniin hojjetamaa jira. Kana kilaastera kana kan nuti hojjechaa jirru karaa tokkoon bajeta mootummaatiin hojii kilaastera kana ijaarree hojii dhabaaf qopheessinee dabarsinee kennineeti kan nuti hojjechaa jirru. Kana keessatti immoo hojii barbaaddota gurmeessinee waan isaaniif mijachuu qabu hunda mijeessinee wabii taanee isaan deeggarree akka aanaatti akka magaalaatti wabii taanee isaan deeggarree ogummaatiin isaan cina dhaabbannee hojiin kun bu'aa qabeessa akka ta'uuf hojjetamaa jira jechuudha. Amma ammaatti dargaggoota 800 ol ta'aniif carraa hojii uumnee kan hojiitti galchinee jirru jechuudha. Kanaan kan wal qabatu dargaggoota biraan dargaggoota bal'aatu aanaa keenya keessa jira. Kan baratanii barnoota isaanii xumuran jiru. Kan immoo hojii barbaadan jiru. Isaaniif carraa hojii kana babal'isnee kilaasteraanis ijaarree fedhii isaaniitti idileetiinis gurmeessinee hojiitti galchuudhaaf hojii gurguddaatu kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Akka carraa nuti potenshaala nuti qabnu keessa warshaan sukkaara Fincawaa nu keessatti argama. Innillee carraa hojii keessatti gahee mataasaa taphatee jira jechuudha. Carraa hojii uumuu keessatti gahee taphatee jira jechuudha. Kanaaf barana amma dargaggoota 1680 hojii carraa hojii sana keessatti uumnee jirra jechuudha. Kana keessatti uumnee jirra. Waliigala dargaggoota 6310 karoorfannee kana keessaati har'a dargaggoota naannoo 5000 ta'an hojii dhaabbii fi yeroodhaan qacarree hojii keessa gashinee hojii hojjechaati kan isaan jiran ta'uudha. Ammallee jallisiitti fayyadamuudhaan jallisiiwwan adda addaa kanatti fayyadamnee bishaan yaa'aa jiru kanatti fayyadamneeti
dargaggoota gurmeessinee qophii adda addaa gochaadha kan nuti jirru. Godichatti bara kana dargaggoota hojii barbaadota 96,000 ta'an hojiitti galchuuf hojjetamaa kan jiru yoo ta'u hanga ammaatti dargaggoota 18,000 ol ta'an waldaalee garaagaraa qonna industirii fi tajaajila irratti gurmeessuun hojiitti galchuu isaanii itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Amdii Nuuruu himaniiru. Dhaabbiif qacarriidhaan yookaan gurmii fi qacarriidhaan dargaggoota naannoo 96,000 hojiitti akka galchinu qabatama godina keenyaatiin karoorfanneeti jirra. Kana keessaati hanga guyyaa kaleessaatti dargaggoota 18,000 oli kan nuti gosoota hojiiwwan garaagaraa bu'uura kan ta'an sadan qonna irratti, industirii irratti, tajaajila irratti dargaggoota 18,000 ol kan ta'ani kan nuti haga yoonaatti kan bara kanaa hojiitti galchineeti jirru. Qonna irratti kan isaan gurmaa'anii jiranii akka fakkeenyaatti Oromiyaaf fakkeenya kan ta'uu danda'ani. Ruuziiwwan garaagaraa irratti, muuziiwwan garaagaraa irratti, kuduraa fi muduraa irratti qabatamaatiin aanaa Sulula Fincaa keessatti akkuma waliin ilaalaa turre muuzii irratti dargaggoonni waldaa jahaatiin dargaggoonni gara 72 ta'anii achirratti gurmaa'anii qabatama isaan hojii isaan hojjetaa jiran dhugaa dubbachuuf fakkeenyummaa guddaa qabachuudhaan. Kun immoo maaliin dhufaa carraan hojii carraaqiitiin dhufa jaa ta'eef inni uf amansiisee ogummaa kanaan hojjedhee nan jijjiirama kan jedhee sammuu isaa amansiisee hojiitti galee fayyadamaa ta'ati jira. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixee inisheetiivota dinagdee dargaggootaa cimsuu danda'an bocamanii hojii irra oolaa jiraniin godinichatti dargaggoonni fayyadamaa ta'uu ibsan. Kilaasteraan hojjechuun tokko qaleensa jireenyaatiif furmaata ta'ee jira. Lammaffaan carraa hojii guddaa uumee jira jechuudha. Kana kan hojjechaa jiru dargaggootatti ijaaramee horii horsiisaa jira, horii furdisaa jira jechuudha. Dinagdee namaa dhuunfaa dabala. Lammaffaan dinagdee biyya keetti gahee qaba. Sadaffaan qaleensa jireenyaa keessatti baay'ee gahee taphachaati jira. Arfaffaan wanta dhala namaa barbaachisu naannootti akka argamu taasisee jira jechuudha. Kanaaf jalqabbiin jiru gaariidha. Potenshaala qabnuun dimaandii uummata keenya qabuun immoo ganaadha jechuudha. Jalqabbiin jiru gaariidha. Ganaa garuu kanaa olitti hojjechuu nu barbaada jechuudha. Kanaa olitti hojjechuu nu barbaada. Kan biraan gaagura ammayyaa. Gaagura dur namni mukarratti hidheetu aadaatiin fayyadama. Har'a garuu gaagura ammayyaa kilaasteraan godhee qotee bulaan keenya itti fayyadamaa jira. Carraa hojii ta'es dargaggoonni ijaaramanii itti hojjechuudhaan har'a damma ganda baay'ee keessatti aanaa hedduu keessa hunda keessatti dammi akka garaa argamaa jechuudha. Inni hin qabnes bitate inni qabu immoo itti fayyadamuudhaan madda galiis akka ta'u gochuudhaan gaagura irratti jijjiiramni dhufaa jiru jijjiirama salphaa miti jechuudha.